Maal goona ree? Marqaan hafe. Qarraa hin hafee wanni ta'ee hin jijjiiramee maaliif akkana ta'ee jettee na gaafatinii akkas akkasii. Dededededededhaa. Dedededededuu. Waaqni. Hin hafee otoo hafuu baatee gaarii ture maal godhuu? Maal godhu? Maal? Waaqni. Shiroomo. Shiroo baqi bee ilaali. Ayi shiroo baqi. Shiroo jettee raawwattis moo ganaa marqattaa? Isan arginaa isa. Maaloo? Maafan qammasaan? Sila maafan qammasaan? Funyaan jala si suuqee deebi'ee afaan kaawwatta. Maal? Marqaayyuu. Essay. Yoo dhadhaatti godhattee siin qammasaa zayitii tuqee taanaan garuu kabitti jettaan boottii lika itti gootee jilbaan geessee Dhadhaa silaa yeroodhaan midhadheera. alatti baatee deemta gaazaan booda abbaa kiyya. Fiixee hantee sochiin gahiin iyyuu marqaa Sobdeeti kaa isa. Sobdeeti kaa. Maal sobeen? Sobeen jaa? Eeqa. Nyaata dhadhaan itti godha. Nyaaddoonillee. Maa si jibbisiisaa si marqaa? Hin jaaladhu kaa maali? Maali dhiirri marqaa nyaatu maa jechuudha bada? Maali rindee Oromoodha. Oromoon marqaa hin nyaata. Dhiira ta'e dhalaa ta'e. Marqaan aadaa Oromoo keessaa tokkodha. Dhugaa. Qinceessi fidure. Lakki galatoomi. Galatoomi giiftii kiyya. Qinceessi kan jaraati nuti isin fayyadamna garuu dhoowwaan qabu. Jara kam? Kan warra minnoo. Warra minnoo beektaa? Kasaaniiti. Marqaan immoo nyaata aadaa Oromoo keessaa sangafaa tokkoffaati. Goomana wajjin nagaafadhu waa yaada Oromoo. Daftara kufee takasaan booda gadi qabdee. Marqaan aadaa Oromoo keessa hin jira jedha. Nyaata aadaa keessaa tokkodha. Seera qaba. Marqaa marqetti. Ambiraasiin jedhu marqaa shamarran dubartoota Oromoo miti dhiironni Oromoo hin arrabu nyaachuudhaaf. Maaliif sababiin isaa harmootiin yeroo guddistuu nyaata aadaa Oromoo keessaa isa tokko waan ta'eef ijoollummaa kaastee laataa fi guddisti. Kanaafiyyuu waan baraniif Alakkeen hin beeku kaa. aadeffatanii waan guddataniif hin arrabu nyaata aadaa nyaata marqaa kana. Si waan natti si marree marqaa si jibbisiise bicha. Marqaa dharree hojjetadhoo jedhee mucaan hin nyaatu. Maaliif nyaata sila? Maaliif hin nyaata? Hin barre kaa otoo hin barre illee hin nyaata garuu. Si barsiisa kaa namni garaa ofii keessatti waa hundumaa baraa. Qaqqammastee barta. Maa Waan dura yaabdee immoo. maal immoo dirqama hin qabaa maal marqaa nyaachuudhaaf? Dirqama qabda ilma Oromooti baqqaati. Ilma Oromoo hin ta'e ijoollee marqaa nyaachuun qabamoo? Qabdee. Maal godhanii gaafa hidhee dirqama gaafa guyyaa shanii gaafa guyyaa gaafa dhaqna dhiqaa sana maal gidduu. Yaa badii koo ani haftee mana kanatti argamee moo? Maa. Yoo. Seeyyoo. Isee qommee isaa jedhe. Maa. Gaafa sana eessatti? Gaafa kam? Gaafa dhaqna dhiqaa. Gaafa simmaa asitti hin argamu kaana. Maa jiru? Nan bada kaa. Mana nootu.
Gaasa dirqama kee hin qammastaa, hin doo'attaa, hin dhamdhamtaa. Mees kenni bilbila mee maanni kun isheen maanu deddeema. Dhageesse miti gaashe? Dhageesse miti? Gaasa dirqama kee qammas. Sa'aatii lama taanaan bayan xirruq. Ka sa'aatiidha miti kan marqa wayii. Yeroo qabbanni bu'e. Sa'aatii Waree booda? 9 keessa. Waree booda. Amma sa'aatii 7-8 tasan ta'a. Sa'aatii 8 taanaan Xirriq qayyasu. hiriira keessa. Maatu qaama? Garuu amma jechuudha. Viidiyoo waraabartaa. Lakkiyaa? Kun isheen barbaadaa jiran dara kun maaliif viidiyoo waraaba? Otoo viidiyoo kan waraabdu ta'ee daawwattoota keenya tasii Maal jettaan daawwattoota keetiin? Otoon Afteenii viidiyoo kana waraabu ta'e maal jettaan? afteenii marqaan dharree marqaan marqadhaa wajjiniin nyaannaan naanna didee maaliif halli kunii waan jettan naa barreessaan jedhanii. Marqaa osoo hin deemin maal jechuudha nyaachuun? Maali nama dharraasisa miti? Oo nama dharraasisee dirqama nyaatu moo reebata? Osoo hin deemin akkamitti nama dharraasisaa marqaan biyya kanatti? Waanni nama ani beekaan sin bira malee waanni nama dharraasisne hin qabu. Amma kan kushaappinaa hojjetu kushaappii akkata hojjetu na dharraasiseera. Guddadhu. Amiin. Guddadhu. Reel. Maal taa'ama televezyiinii moo naafan ta'eeti? Televezyiinii moo? Siin banamaare. Biifee guutee hin taa'uuf maaliif biyya televezyiinii? An biifee guutee taa'uuf maaliif kan hin agarsiisne? Ilaali. YouTube warra dubbichaa irratti ilaala. TV kana abbaa 51 otoo bitee raadda hin jiru. Maali isa keessaa maqaa nama waaqayyo nu gargaaree bitannutti. Gaafa sana na shawwadame. Har'a 50 galee inni. Kunoo. Garaagarummaa. 10,000. Yaamiin 10,000 miti. 31,000 naan jedhani gaafa sana isa abbaa 51 23 kana 23 nan bite inni suni 31 garaagarummaa 8,000 birri 8,000 jecha abbaa 51 ofii kan keessa seenee rafa sila. Yaabte garuu 24,000 bashanii bitanaa jetti miti yeroo sana. 24,500 yooma siin jedhe 24,500 naan jedhee dambanyaa waan taaneef immoo 23 naa laatee siin jedhe sitti nimne yaani duutee kaatee moo? Waanti qamma ture. Maal silaati nyaattu marqadhattee maaliin goote? Asumatti xiqqoo ishee qamma seenii. Otoo madaa'ii warra arabaa ta'e jechuudha. Akkatti fuudhee afaan qabu. Dhugaaqa ilaa isaa mo'achuudha. Akkasitti fuudhee so'aalma kana akkasitti ofitti godhu. Maaliif? Mangaagaan warra biraa qabu moo isaa moo nama isaaniiti? Afaan isaanii keessa firiijiin jira moo? Dhiisima. Nan dhugaa kan jenne. Dhugaa kan jenne. Sitti yuun kennu bakka. Maal? Shiroo makaanii. Minnoo? Afrikii yaannoo. Waayifaa maa hojjetu illee. Itti ergame baankii maal akka ta'e hin beeku. Otoo sin taanee toleraan jiru silaa badeera. Caammaa beet nañ.
jettaan ka. Maala guyyaa tokko mudannoo waaqayyooti ijoolleetti illee kofachiisna. Yoo afaan Amaariffaa wallaalteen duutaare. Maaliilma koo Altee ልጅ ደግሞ ሶስት ሰርቅና ጫማ ቤት ነኝ። ወያ አማርኛ ትጠላለህ እዚህ ጊዜ አማርኛ ትጠላለህ አባቴ። አማርኛ ጅብታው ጅብታን ጋሚ ማሩ አንተ ደግሞ ሶስት ሰርቅ ጫማ ቤት ነኝ። የሮ ሰባሚ ተረየተሪ ሙከራየት ማኒ ባባ የወዲጎ የሮዘ ያደደሞ ጋይሰን ኮባር መኮታ እንኮልፋ ሙሉን ማሬ የሮቺ ካስ ኮባ የሮና ፈጎሮ ወርባደ ጫማ ቤት ነኝ ና እንጂ ነብረቴስ Nyam nyam. Nyam nyam nyate. Mani nan daradara deni rafadani yusin daradara dis. Ishika jasa. Nami cucu mari ruwa gayo maru. Sudah disuruh tingkau. Berada stile sama tu daradara. Saya 4G di bita satu nagu bena mana gua. Saya 4G di bita ni amma mana cek kan tu nagu bena. Kau sayu kan? Sana kada ada sana tu. Aku masih tu bena kali koda rapi. Abah free membahas sadida yun ni. Sadida ya. Saya Ibasa de mo sagal jette ni kan bitani yus. Ibasa gal nafakan. Ya ba ko bishan to nyata ibasa gal. Ibasa gal ko, ya ibasa gal ko. Ya ibasa gal ko tempo saga. Isana ni kuma lama bita dargite garu. Mani ba. Ya sai na. Dan tumbas. Ya te. Gaafa qodaan ta'e dimba. Maal hojii gabaarraa bitas jamare meeshaan akkasii kun meeshaan intini supermarketii irraa bitama malee gabaarraa miti. Borootiyyuu supermarketii irraa biti. Maarreessa supermarketii irraa miti kanatti biti. Ini xiqqaan sun meeqa indaanqoo meeqan hojjetu? Indaanqoo lama. Inni sadaffaa saama. No, sadaffaa isaati ni xinnaa jechuudha. Keessaatii ni xinnaa jedhamu sun. Sadii moo lama hojjeta? Sadiyyuun hojjeta. Yoo shunkurtiitti baay'iste? Lama maali? Lukkuu lama kakaaka. Lama qofa moo waa? Iddoo guddaa suphee hojjeta. Lukkuu shan moo ja'a? Inni immoo waraabessaa bira. Ja'in hojjetan. Barmee lama. Maanni harki bidda maal dadhabe? Bifee kana gaafa tadarraabisa hojjenne achi keessatti tolba. Warqaan natti ilaala abbaate. Warqaan. Imbaasiin immoo laala akka silaa kophaa waan nyaattu ba'e akka hin hambisne. Si jalaa badaa. Istoo ofirratti akkamitti sochoofta ta'amu? Moo lafatti gadi fuuftee tajjetta? Tole ani maal fadhiisii jedhee malee. Jambar marqaanii ergoo marqamoo warqatti naqattee silliq gootee ibidda irratti sukkuumamu buuftee miillaatti jetteetu gootee sukkuumtee irratti deebistee bishaan xabitti gootee erga dafee booda gadi buuftee ammas goota. Antara Oromootti beekamu qaama koo. Si baasa? Si baasa. Si baasa? Kana adamsi sanaan kennatu jettu. Boordi jirtanii naan jedhee kan kennu kanaa.
wal makare. Kiyyaa wal fakkeessi taa'in. Meeqa ta'eeyu? 2000 namni kamaan. Qadarsaa Mastaawwatii abbaa sadii jechuudha. Otoo sin taane tolarra hin jiru maqaan koo. Uffee tamasgeen geetaayo. Na qabaa dhabsiisa waan ta'e. Maal? Maashina isa kana humna raffadhe. Oromoo maal ta'uun wajjin marqaa nyaatte? Maaliifan? Maal? Waa'ee marqaanatti hin kaasimne maanni? Marqaan fardeen wajjin nyaannaa maanre? Ay marqaa. Marqaa. Marqaa jechuun anaaf diina kooti. Indee bageeta. Maali yoo kana qitallee sallee hafte? Maasi godhe? Waraqata hojjeteeran wanti qabatte garuu. Maatti hin qabannees. Kufta. Dadee darbatti hin tulloome waan ta'e. Mucaan nuti kunna keessaa gadaawwaatu malee yoo nani bedduubaa hin deemne. Haa? Duubaay? Ay Duubaay. Ana Duubaay yaa taasisan. Bashannanaaf hin jedhe. Bashannanaaf hin maan deemna abshir. Jeddaa sabdee bidee lamatti goone. Torban tokko nun ga'u. Maa torban tokko namuun fadda godhan qammadamoo. Torban lama haare? Torban lama. Torban ji'a tokko baqiidha bakka. Doolaara meeqa nu barbaachisa ree? Doolaara. 20 moo 15? Achi dhaquudhaaf tikkeettiin. Achuma turuudhaaf. Turuudhaaf moo? Hin beeku sallee. Maal sallee jechuun birrii maallaqa biyya keessatti fayyadamuu hin dandeessu dhugaa keessa. Moo doolaara fayyadamu isaa? Insi jijjiirrama malee. VIP kaffalta silaa maal jijjiirrama qaba? Maanni VIP? Jechuun dursitee kaffalta kan waan hundumayyuu fakkeenyaaf amma torban lama torbee tokko osoo turte hoteela teessoo waan ta'eef kireeffattee torban lama teesse ji'a teesses. Asmaatu muratte deemsisa. Dangeeffamaa yaa bakka kanatti maafata malee boona. Mee rabbiif jedhee taa'etuma jedhume jedhan gugguufin. Maaliin immoo yogguun taa'ee sifachi naanna'us na cinqama. Sinimaan immoo. Sinimaa. Eenyu? Mucaa. Isa garaa keessa rogas. Isa garaa keessattu. Namni kamaata. Gadi jettee si cinqaa turte jedhaan. Ati moo xirfachaa turteetta? Namni jallumaa koomee shiroosuun danda'u dadhabbii. Haraka sanyii jirkaan kanaan jiru misii. Kanam. Jirkaan ati bitte kana. Hin jiru amma gabaarra jira. Jira garuu yaa fakkaa hin badaa jabaataan. Marqaat ilaallaa abbaate. Odumaa gariin faasilaatan immoo
Waammadhu marqadhu ka boru. Borusuma. Marqadha nyaadha mina guddaa. Abbaan baza. Yaada keetti sitti meera miti yaa? Jedhee balleessi lafatti. Istoof irraa buusi. Fara faree marqaa dheedhiiti. Uff. Nama sukkuu manciisanii nama gaara. Yeedhaa caaluu hundeessa. Goota keenya goota Oromiyaa keessatti ana saman gixxee baafta. Maal ijoolleen maal xinnoo tokkotti naqee bitee amma daakuu akkatti hin baatu. Nyaattee fi talaal. Xirri booftee ciftaa kana isaan booda. Si xiillessatte intali. Xiillessatti micaawwan. Micaawwan asxaa keessatti. Asii miti ijaarsu. Gara arbaatti fakkaata. Bee araada ta'e. Barreechu beekti. Beekti laati. Barreechu. Guyyaa tokko addaa keenyatti argetti. Daa'ima qabdee ani barsiisa. Hospitaala ciistu sun. Nool jitee konkolaachoo dagaagara yahummaa koo dhukkubatti sinnamaara dulloonni koo bara baraan eebba coboo ooyiruuttis. Itti naaf laasi kaa? Itti naaf laasta? Waaqa beeku. Amma nama beekaaloo. Si jibbeessu. Maajoo. Dhalaalti godhan nyaattan ture. Lakki. Itti gootus itti gochuu baattus hin nyaadhu. Itti gootus hin nyaadhu. Itti gochuu baattus hin nyaadhu. Si baasaa? Si baasaa? Si baasaa gaxariinidha. Bakka xiqqoo ishii hin nyaadhu. Homaa? Maal immoo dhugaa waaqayyooti immoo. Nyaatan ture. Yaa marqaa. Borusi nama margaadha. Maazariin haa dhufan kaa. Maazariin haa dhufan margaadha. Maaliif haftee laataa ganama dhufeen isin ilaalattee turte kaleessa. Loqoo ta'ame. Teewoo dheeraa. Marqayyee marqa marqiyyee. Marqayyee marqaa marqiyyee. Jettaani. Viidiyoo si waraabaa ture. Viidiyoo akkasii waraabaa ture beektaa amma? Gurbaa waan hojjedhan jettee yoo Kunis piraankii tokkicha. Waa inni immoo piraankii bakka bassaa. Piraankiillee siif hin taane. Viidiyoo si waraaba yooma siin jedhee dura. Ani koo gaafa bilbila akkana gootu mucaanni viidiyoo ilaalamoo yookiin fiilmii ilaalamoo sagalee isaas hin dhagahamu. Eerfoonis gurra irraa hin qabu irratti eerfoon dhageeffatu. Inni koo biraa gibbutu buloonni koonu. Waa isaa darganitti galeetu. Nama foggoruun isa afaan taa'e nama haasawsiisa. Tole. Michiin booda. Akkanadha. Ammati waa'ee marqaa kana viidiyoo na waraabde. Bisheeffattee amma marqaa? Bisheeffanne. Ganaadha.
Sila kasala irratti marquu tiree marqa. Kasalli immoo hin ta'u natti hin tolu kasala na jibbisiise waan ta'eefi istoof irratti hojjetachaa. Kasala jalqaba hamma dhumaatti jibbuuyi. Akkatti naqidishilis akkatti as keessaa sururreedha kasalli. Amma silaan viidiyoo si waraaban ture dhoksee maatii keetiin maal jettarree? Silaa siifan gallakkisa. Maatii kooti waan hin jedhuuni nagaan dhumti waaqayyoo isiniif haa baay'atu bakka jirtanitti nagaa keessan naaf ta'a. Isinin jaalladhaa isinin kabajaa. An jedhaaniini maaliif yeroo hundumaa nagaanii dheebuudhaaf nagaa nawwaaf ijoollee laga gama jirtu guyyaan baartu jechuudha. Maaliif yoo nagaa qabaatan hojjetatanii lafa kaayyoo isaanii gaarii biyya isaaniitti deebi'uu danda'u. Nagaan hunda caala waan ta'eef jechuudha. Nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu bakka jirtanitti isinin jedha. Isin jaalladha isinin kabajaa. Jaallattanii waan viidiyoo kanaaf daawwattaniif guddaa isaa galatooma. Laayik gochuu hin dagatina. Sabiskiraayibiis gochuu hin dagatina. እና ሼር gochuu hin dagatina. Koomentii isa boombii bareedoosus barreessuu isaa hin dagatina. Waan viidiyoo keessatti hubachan dadhabbiin qabu bakka sirreessu jabina qotachuunis immoo daddabaadha. Itti maanis ni jechi jaalladha. Baay baay marqaa wajjin nyaanna. Kottaa inni na dide inni kaameraa duuba jiru sun na dide nyaadhu naan jedhee nyaatu. Wajjin nyaanna si wajjin kottaa. Isa wajjin nyaadhaatti dhiisiyyuu. Tole haa dhufanii nyaatan. Nagaataa fayyataa baay baay. Asitti dhaammadhu qaba daraa keessii dabarse. Kaameraamaaniin hin dubbatu. Dubbatu. Kaameraamaaniin koo akkuma beektanii obbo Habtaamuu jedhama. Haftee jedhama. Ogeessi kaameraa keenya isadha. Gulaalaan qophiisaa. Gulaalaan immoo Aadde Abarraash Leeqaa. Akkasii. Qopheessitoonni hoo? Qopheessitoonni baqqaan daawwattoota makooti. Tole fayyaa ta'a nagaa ta'a baay'ee sin jaallanna. Ani illee ittiin himnee dhokseen viidiyoo waraabaa ture. Egaa galgala kanaan dabarsine inniiti. Hedduu sin jaallanna baay'ee sin kabajna nagaa nama turaachi. Marqaa gosa choofadha.